uffatanii cinaacha lafaan gaan sadiin wal maddii. Tole khabiira. Je'een Ali Galmoon bakka ciisu. Yaa ani ajaa'ibuma mi'eefne. Je'een Khabiir Aadamis deebisee. Ajaa'iba akkam. Akkas hin jenneeti. Askaroonummaan Oromoodha. Danuun kun haa dhufe ha? Hai. Biiti gallaadha martinuu eega gabbarte. Waa'ee har'aa fi haleedha. Barnuma qofaa hafee yaaboo. Wala haraa kanarraa booji'amee itti hidhame. Booji'amuu akkam ta'u ni gabbaran beekaniiti. Wala rabbi himee fi yaaboo. Ammaas hoggaa soitu laal. Oromoo jechuu tana dhiis laal. Gaallaadha maqaan keenya laal wulii. Tole mahabba eemal haraana wal kaayuunis gaariidha. Maalee laal ammaas ashkara hinji laal. Waraanni gootonni gooftaa keenya kuni nafxanyoota malee ashkaraa miti. Nafxanyoota jette laal nafxanyaadha. Nafxanya nafxanyaadha laal. Waan garii arabarraa qola murachuunaa fi wal eemaruun tun gaariidha laal. Bee Ali keessummaa keetii gorsa laachaa itta itti misiritti yoo walda gabree bira galus akka kan gaafa sanatti akkatti hin koflamne sirritti qajeelchi karaarra tolchiiti sirreeffadhu geessi malee. Je'een Quncaasis bikka ciisuu isaan caqasaadhaa ture. Dhuga baanta sanis ganama leenjifna. Je'e Ali Galmoonis if yaadachaadhaa akka ofluu ta'e. Je'e Khabiir Aadam eega xiqqoo yaadaan dubbaheen boodatti. Maali Khabiirtichana? Je'een Ali Galmoon. Naamoo tanuma ummata keenyaa takka taqamneetiin hofnuu fedhee bar. Takkami. Warri karaa mooleetii fi jaansoodhaa dhaqdhanaa dhufe hunbaan bar. Hundinuu funyoo lama fi sadii fi kaan nyaatan. Funyoo akkam? Namoo waan bainaa nuti qalbii isaanii eebsuudhaaf walli quban qabdu dubbii waan quban qabdu isaan bar gabraa boojinee galfannaadhaaf hessetanii tatta'ani. Ta durii wal iftaji'in. Marka gandatti hafee kan funyoo gargaaraa kennamee tokko lamaa miti gongaa dubbatan. Ani gabraa tokko boojii naafinee. Yoo haada ifii fidateen haaduma isaatiin hidhamee shawaa bayoo. Kanaaf nyaanjanii yuusa. Garba naaf hidheedhaniitoo haala galchaa kennatanii. Je'een Fitawaarii Quncaas daceedhaatis dubbiin kofalchiifte. Bar ajaa'iba ha. Je'e Ali Galmoonis. Arsiirraa dhagaanii moo haala kana? Je'e Quncaas hokkoflaadha ammaas. Arsiinis haadaan dhufatte wallee. Je'e Aliis. Arsiin badhaadhabe. Maaloo waggaa 8 guutuu nafxanyoota mucalaa guuranii galfatanii too garba go'anii wati. Duuba ittuma uffanii isin. Je'e Ali Galmoon. Marree booddee erga mara isaanii too cabsinee booda warra akkas badaan rakkise sana hunda isheetoo harkasaa harma ishee irra cirreennee too nafxanyoota keenya warra waggaa 5 waggaa 6 akkas isaan harkatti akka qotiyyootti lafaan qotaa turan kan an akka harreetti fe'an hundumaa bilisa baafnee wati. Je'e Fitawaariin malaggaa Arsiidhaa fi Baale keessatti isaan mudatte yaadachaadha. Qoricha isaanii baga dheftan. Je'e Ali Galmoonis. Gaafamiin walyuma tume. Je'e Khabiir Aadamiis sossodaachaadha itti hidhaate. Hayi bar inni obboleessa goobanaa daceeti. Inni beeytaami goobana. Je'een Ali Galmoon. Nimba kan goobanaa dace nama beekama. Kan beekne jira. Je'e Khabiirinis. Fitawaarii Quncaas Ali Galmoodhaa fi Khabiir Aadam tagalchaa haadaatii fi talla Arsiidhaa haasawaadhaa hoflaadhaa waarii dabarsanii tirafan.
ganama borumtiidhaa hoggaa quncaas qoftiin bakka ayyaanaaf itti ergametti gama ittiin ajajametti bobba'u Ali Galmoodhaa fi Habiir Aadamiis wal qabataniiti daasa walda gabreedhaa dhaqan. Habiir Aadam caasaa waraana murti guutuu qubsumaa fi heddumina isaanii hidhannoo waraana Amiir Abdullaahiitii fi hogganoota lolaa hundaa'uu tan gaafatanii fi tan hin gaafataminis cufaa'uu osoo takkallee hin hambisin harka laagaa if kaa'eefi. Guyyaan amajjii bultii bara 1887 guyyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos. Ayyaana amantiidhaa gurguddaa hawaasa kiristaanaa biratti miidhaginaan kabajaman keessaa tokko ayyaana gannaadhaa kana waan ta'eef qophiin akka gaafa biyya isaanii jiranillee jiraachuu baatee hamma mijaa'effatti itti yaadameetu jira. Geeshiin gaarran hunda keessaa ciramtee boqqolloon akaawwamtee garbuunis biqilfamtee farshoon hannaqamtee seenaa amajjiidhaatiin duratti. Dammina dhiin galaan sadii fi shanan dhiiggootiin guuramee bulbulamee daadhiin kan xalalfamtee torbaan tokkoon duratti. Sangoonni oborraadhaatii booji'amanii fi Somaaliyyiin gubbaa hundarraa walitti qabamtee eega caffee gurraattiirraa gama calanqootti as dhiyaattee bubbulteetii jirti. Mootichinis haafinsa jiiftii xaayituudhaa mirkaneeffannaan murtii oleedhaa tan duraan turerraa waltajjii haaree calanqoo tan barzaalaa jalaatti eega as godaanii shambuleeti jira. Gandi qubsuma calanqoo kan mootichi jiru kun faan hamma duraan qubsuma Minilik mootiidhaatiif miidhagde daran ammaan tan ammaas ayyaanaaf jecha waan daranuu faayamteef hambiin barzaalaa jalaa tan riphriphuu calanqoo maddiidhaa daggala keessaan mul'atu mooraa cidhaa warra mootiidhaa malee battala waraanaa hin fakkaattu. Eeduun tulluu xiqqoo barzaalaan gamaatii fi gaara gutaadhaa gubbaa qubatteeti laga laaftoodhaatii fi haramfama dhoqqeedhaa hundaa'uu halaalatti to'atti. Qubsuma waraana guddaadhaa tan tulluu fuguu qabattee gondolaa fi obbii gidduu teessu malee qarqartuun bitaa mirgaatis gooroo miinyaatii fi duuja muqii akkasumatti gooroo guutuudhaatii fi calanqoolitti waan hidhanii tatta'aniif qophiinsi mootichaa tan ammaatuun garayyuunimmoo abdachiiftuudha. Daasii gurguddaan irriiyyiidhaa mana giddugalee isaa fi mana akka xiqqaadhaatti ammoo keessaatti bal'aadhaa fi gayaa ta'ee miidhageetiin ijaarame kan mootichaaf qophaa'een marsaniiti hiiqanii ijaajjan. Guyyaa ayyaanaa kan ammaas daasii hundinuu baala xaxamaniin goggogaa baala jiidhaadhaatti waan irraa jijjiirameef haara'umanii jiran. Manni mootichaatii fi goojjoon xiqqoon taaboottan amma jiran keessa jiran faan dalleen isaanii shankoraa fi muuzaan ijaaramee deeraanis shandaaffoodhaan afamtee zaraaraaleen isaanii ilillii abaraashaadhaatii fi lashaan lashoo ribrixxuu keessaatiin faayamanii hoggaa mul'atan keessi isaaniitis miila jiidhaadhaa fi daraaraa garagaraatiin hoggaa ifan guyyaa dhalootaa qofa osoo hin ta'in bakkee dhalootaa san nama jechisiisa. Garuu ganta dhaloota gooftaadhaa kan dadaa fi jaalalaa kan barakaadhaa fi araaramaa san osoo hin ta'in ganda lolaa kan murruqiidhaa fi dakkaniidhaa kan jibbaa fi hijaadhaa kan hongoodhaatii fi gafuudhaati malee. Miilif mootiidhaa ganamaan ka'eeti goojjoo taabotaa seenee qeensotaa wajjin taaboota hundaa'uu ijaaree dullatee akkuma dur shawaadhatti guyyaa ayyaanaa godhutti gama galmaa deebi'ee gonfoo mootummaadhaa gonfatee waaroo uffatee siiqqeesaa qabatee barcuma mootummaadhaa keessa dhaqee kaayame. Ras mokonninii fi aanaadhaa fi aantii warra mootiidhaa hammi tokkos mirgaa fi bitaa goraniiti hamma sadarkaa isaaniitti bakka qophooyteef ga'anii tatta'an. Dura hammi foonkaadhaatii fi hiddaa itti aanseetis irreeyyiidhaa fi qondaalotiin gurguddoon booddee irrattis abagaazotaa fi namoonni beekamoon mootichatti dhiyaatan akkaatuma sadarkaa isaaniitti dhufaniiti mootii mootuwwanii Minilik lamadaa yoo akka ammaan tana inni itti moggaasetti mootii mootuwwan biyya Itoophiyaadhaatii fi biyya bitaa lafa gaallaadhaatiif dullatanii warra baranaa kan baree garee ija'anii deebi'uun aadaa masaraa Miniliki. Har'aan tanaas hojiin kun ganamaan jalqabame. Warra dhufe hundaafuu buusaa lukkuudhaa marahaa fi affeelliin Somaaliyyiidhaa coomni dirraa jiraanii fi waaddiin sangaadhaa dhiyaateetii fi nyaadhama. Daadhiin hoggaa takkitti habbuuxe hidhii walitti fayyiftu kan nadhoo qanxuu xaayituun ergiteen xalalfamtees waraabamteetii akka bishaan lagaatti dhangalaafamaadhaa dhugamti. Dardarri qaajilli ituudhaa fi oborraarraa booji'amee booddee gabbarees danqaraa dhadheeraa ceekurra kaayataniiti foon dalluudhaa hambirraatii fi hantafaa adii baqee yaa'u kana danqaraa kanatti jijjiiranii nyaataa danuu kana keessaan iyyaa'anii kan fedhees gama fedhu as garagalfateeti irraa mogolata.
warri xiicoo daadhiidhaa harkaa qabu irra yaa'eeti geeba irriyate gugguuta. Akka mooraa mootichaa kanatti kan shawaa nama irraanfachiiftullee ta'uu baattu loon 500 ol waan rapheenaa dhaawamaniif homaa fi farshoodhaan qubsumti waraanaa hundinuu akka baasaa tokkotti xiinqeessaadhaa jirti. Akka firiin xiixee hoggaa ci'eeffatu hafarshoon finiinsiti ammas hayyoo ganamaan filiqii dha'uu jalqabe. Walda Gabree abbaa seexaan silaa murna duraan seenee mootichaan warra baranaa kan baree garee ji'u keessaayi. Har'a garuu eega aduun hamma darboodhaa faadhaa takka ol furattee dhufe. Hoggaa inni bagaa isin qaqqabsiise umrii fayyaa nagayaa gooftaa keenyaaf haa ta'u jedhee fuula Minilik mootichaatti dullatee ol godhatu harkaan ifitti as yaameeti. Walda maaliif nagayaame? Jedhee Minilik fuula isaa gulgulaawaa dukkan dhaltuu fakkaatu san akka furuu godhe. Nagayaa jaanooye silaa kanina ganamaan dufuu waraana hanga tokkoof loon hanqateetin san malaa godhuuf ture. Akkamitti hanqata meeqaa qaltan? Kana qalleella hanga 500 niga garuu sangootni harar kun ni mi'aawa. Nafxanyoonni keenya jiruuma tokkotti xab godhanii foon jira barbaanna naan jennaan anis ida'uufin hanga ammaatti ture jaanooye. Duuba harkattaan gaafataniinis. Lala gama gabbara kana isbooda hin deebiina hin jenne fuula dura deemanii sangoota hanga 100 akka fidan ajaja erge. Je'een Walda Gabreenis garam je'een Minilik fuuldura isaanii waraana murti guutuu ta'uu waan beekuuf. Akkam seetan jaanooye namticha gama keenya geddarame sana aliyaa galmoone isaaf kana eegana qabame amma kabira adeemin bakka sangootni gaallaa jiran ni beekani. Gara kana ni agartani miti gara kana duuba calanqoo hara bakka jedhamu bishaanirra sangoota loon gaallaadhaa gurguddaan baay'een akka jiran dagayeetiin jira. Kanaaf nafxanyoota 50 wajjin ali galmoon godheetan erge amma ni dhufan eegaatiin jira. Je'een Walda Gabreenis gaariidha sassaabanii haa fidan gana ilmaan isaaniitti qaqqalla horii qofaa miti. Je'eetu akka taa'ee affeeramuu dhiyaanee fi Minilik mootii. Hoggaan Walda Gabreen akka aadaa isaatti zinnaara mudhiirraa ifirraa laaffisee gurula mataarraa ifirraa lafa kaayee anfarroo isaas akka diiggala abirroodhaatti gama lamaan fo'amte san lullulaadhaa harka tokkoon ablee harka kaaniin geeba daadhiidhaa qabatee barcuma goboonsarraa tolfame keessa taa'ee foon jiraa mogolachuu jalqabu osoo inni hadura mogoratee hin fixin alaqaa maatabuun dhufee gurratti waasaasee gaddeebi'e. Tarreen mirgaa fi bitaadhaa tan foon jiraa abalchaadhaa daadhii abbuuqqattuun hin qalbeeffatin malee hoggaa alaqaa maatabuun gurratti hasaasuun Walda Gabreen lakkumaan gurraachumaadhaa dhufeeti fuulli isaa magaalli bilchoon sun akka buloowwan eegee ta'ee ahaawameetti battaachaadhaa dhufeeti nyaara isaa hangu takkaallee hin hiikkanne san daranuu guduunfee namtichummaan reefu foon birraatiin haasa'u sun hamma lixuudhaa takkatti hokkoo ijoolleedhaan sodaachisan fakkaate. Hoggaa inni ableedhaa fiigee balafatti darbee gurra isaa mataa raddeeffatee mudhii suuqqachaadhaa lafaa ka'u raas mokonii fi Dajjaazmaach Gabreen irra deehanii jala gadi ba'an. Hoggaa isaan galma daasaa kanaa bahanii mooraa qaxxaamuranii har'a alaarra ga'an nafxanyichi tokkoo fi Ali Galmoon haqa jimaadhaa fi agamsi quncaasii fixe kanaatu hafuura darbaadhaa jaajja. Waardiyoonni hammi tokkos habaarage tokkootu isaan maddii dhadhaabbatee hidhiif nyaata. Maaliif filee tuuta maaliif oomane? Je'een Walda Gabreen nafxanyichaan. Nafxanyichi hafuura haraadhaa hollachuun waan dubbatu wallaale. Aliya akkamitti akkasii taatanii? Je'een ammaas Walda Gabreen gama Ali Galmoodhaa garagalee. Ali Galmoon gam tokkoon dhimti nafxanyootaatii fi tinfa bahuun isaa baareessiteeti gama kaaniin ammaas Yosiitu geessee nafxanyoota ficcisiise jedhanii aaratti bahanii sodaatee akka
akka hoolaa duteetti gurra ciisee ija hira. Himaka! Malee naaf himaka! Jennee wanta Gabriel itti deebi'ee. Yaa gooftaa kiyya, mee akkamitti nuti nafne. Yaadataanii ija hiraadha. Akkamitti akkasiyaa isin godhuu danda'ana? Jedheetiin ammaas gaafate wanta Gabriel. Hoggaa dura hunduu kana qaarree haratti achi baalu harabaddi dheeruus waa takkallee hin agarre teessiteenis hamma tokkoo fi loon bira dhaabbatan malee hin argine qarqartuudhaan gaafannaan laga laaftoo malee calanqoo haraa kana hubaa kan jirre nuuf mite dheeqnee haala torbeetudha. Hoggaa waraanne loonii fi jalqabu dura hamma teessiteedhaa kanaatu loon bira bahee nu afaan dachaasuu jalqabe. Hoggaa nafxanyichi tokko teessitee guddaa dardaraa tokko seefiidhaan sammuu fotteessee kan lafaan dhayu kan dardaraa tokko hidhateetuma nafxanyicha waraana laphee sana itti darbee fuulaase. Hoggaaree nutis aarree hunda isaaniitu fixuudhaaf seefuudhaan seennu. Dharaan tokkos ni iyyaa tokkoon dhufaniiti akka hulan waraabeessaatti lafa guutanii maal gootagaa kana booda anuu baganamatti lafa beekuun haftee kana fuudhee qilleensarra ifkaa'ee baane. Tajara kani yoo habii aadamii fi nafxanyoota dhufaniif sadeen gama qabbanaadhaatiin dheesse. Sammee nama 40 ol hoggaas fi arraaban. Hoggaa ani galmoonni hamma himuuf wanta Gabriel aaree obsa fixateeti harki sirrisaadhaa miilli hollachaadhaa hidhiin xarrifachaadhaa. Gaallatuma lola tiifatee kanamaa waraanaa Amira Abdullahi Tana hoggaa laaltoo malee fakkaatan isaanii keetti gaafate. Isaan eebbinaa fi qophootuma kana malee lakke waa waraanaa hin fakkaatan. Hoggaa dhageenyuyyuu baharwaaree halee amma haraatti dhufeeti deebiidhaan. Gamya Bakiraa waraanaa baharwaaree kun duraan tolchisaa waan alaati. Ammaan tana wadaa galmootii fi buruuf haa hojjenne abbaa waraana ta'ee jira. Gaddeellam ani abbaa seexaan ani kabee adeemsa fideetana qophaan eegaa. Si'eeti mootichaan nyaachuudhaaf gama galmaa deebi'ee wanta Gabriel. Wanni mootiidha hamma wanta Gabriel dhuma nafxanyoota loon saammachuudhaaf ergameetii fi waan mudate hundaa uumuuf calbii caqaseetii osoo arraata tokkollee hin hafuursin saffi'ee lafaa ka'ee tarree foonitti caancuutee cooma barsiisuudhaatti jirtan gidduu dhaabbatee shugguxii isaa dheertuu irraa buqqaafatee marraa takka samiidhatti dho'aase. Tatta'a namooma. Si'eeti hoggaa irreeyyiin masaafintootaa fi abagaagota hundinuu bakka jiran gattattaa'u. Dukaasamyaa kiyyaasumyaa dukaasaa lafaatiya aanaan eenyaa ayyaana dhalootaa kutaa kabajuuf kukuraanis goraatiyaa kaalaatinaa qaalamanirraa jiran ana duraan ayyaana kukuraa dhalootaa kanaa booda dollaa jeetan ture. Garuu amma ayyaanni etiif kabajataa itti torra. Kanaaf jeenyu jecha amma Jeenyuunis baraddaawee hammanatti dibbaan garriidhaatiis yaa hundaanuu dachii sossoofte. Zarraafiin alaamanaa dhawwaatus galma horaafte. Akka
Gabriilis zarraa fi akka shaggooyyee oo'iteetti galma muraaftu kana keessa deemaadha. Ramtii waraanaa kaleessuutii waan qadaaddataniif hoggaa kasarratti waraanni mooraa mootichaatii fi handhuura qubsumaa to'atu humni kudhan calanqoo haraatii fi barzaalaa jidduu hidhee hararraa kan harki hundaa'uu dhiiraa fi dhalaa daa'immanii fi maguddoo osoo jennu gurraadhaa fuuldura sossoo waraanni nutti guutuu oborricha hatabee wadaay dugaa waaqoo boruu kiikoo wadaay meetticha waaree watarii fi galmoo siddiqoodhaatiin durfamuus laga laaftoodhaatii oltiniiti hararratti wala seenan. Hammi duraa warra qawweedhaatu halaalaa wal guura osoo ja'aniiti fuulleedhatti walitti bahanii warri faradoodhaa wal afaan furga'ee eeboodhaan wal iddoo jalqabe. Warri waraanaatiis faradoo keessa namni liqeeti qoma uree garaa diree garagala. Tanaafi tana jidduu haabaleedhaatis ifdura haachaadhaati morma muree miila xiqqaawee as garagala. Hoggaa murti guutuchi eeboo fi hiikkoodhaatiin garaa hullifee mar'imaan burree kana butee mukatti maru nafxanyichinis rasaasa manashee afaan gubaadhaatiin mataa facaaseeti suurri adii dhagaarratti maraga. Hoggaa murti guutuchi habaleedhaan morma shalabee hiriyyuudhaa fi qaama kaan biyya buusu nafxanyichinis dimat foor dheeraadhaan halaalaa darbateeti gurra kanaan itti naqee haaniin baasee gombisa. Hoggaa murti guutichi manca zaabiin mogolee xiqqaawee gara addeessu nafxanyichinis waca foodhaan darbateeti harka eeboo aaggatu mogolee biyya biraa buusa. Hammi mormi kun hararratti wal feeddagu Amiir Abdullaahi fi wadaay galmoodhaa malee hogganootiin tun waraana yaabataa qullubbiidhatti ol baasaniiti ha qullubbii duusitti ha duusee laga laaftoodhatti asseesanii eeggatan. Waraanni inni keessa hayyu kanneenyaa aana goolii bahee kan qobboodhaatis bikki jimbu'ee jala siqe. Lakkuma dhiirri shuuf kaayee baaruu xiinxawuun lolli hararraa fi miiniiti reessi akka bishingaa murameetti walirra dacha'uu jalqabe. Waardiyoonni Amiir Abdullaahi gaara jabaa ha qobbii roobaa qumbiidhaatiin gamaarraa madaafa dhuhaasaniiti daranuu irra tolchan. Mataa fi amiirtichaa sadi qofa dhuhaasiiti faca'e. Sadeen keessaa tanna madaa qofaatu ganda miilis maddii bu'ee buujarraa fuudhe malee lamaantuun biroo harkanneefi. Gama dhihaa hoggaa aduun gadoo gaggaragaltu walda Gabreen waraana kun 12 fudhateeti Ali galmoo ittira buusee gutaadhaan seenee qinaalee fi gilloodhaan gama duubaatiin laga laaftoodhaa qubsuma guddoo nutti guutuutti as bahu raas mo'onniis waraana hammas takka qabateeti Habiir Aadam if dura buusee qabbanaadhaan seenee hanga gubbaadhaan naanna'ee buuseedhaan as deebi'uun takka taate. Murti guutuu isaanii if dura malee if dura quban qabne isaanii lakkoo isaaniis isaanii gitme dagaddamatti marsanii rasaasaa fi qaraan deddeebisanii osoo anaa inatti di'in zarraaf jechaadha cal godhan. Hammi fardaan dheree fi habiidaatis dhufeeti hararraa as faca'ee walitti ida'amee baraddaawee itti ori'a. Dhibbaa ol taaneeti reeffarraan tarkaanfachaadha dhaqee afaan madaafaa subbaan cuqqaaluudhaaf tattaafata. Dhibba isaaniitu madaa fi rasaasuma tokkoon shoomeesee dhiigaa fi cumaa isaanii walitti laaqa. Calii calanqoo booda hamma xiqqaa roobni burkaan tokko roobee dhibaawanii hoggaa gama qullubbiidhaa sosso'an gama fuula gammoojjiidhaa kanaan dhiirri laga diimeeseeti horobboo uume. Walda Gabreen faanii mataa xiqqaawame harka murame miila mugurame reefa gombisamee fi dhiiga walaafamirraan tarkaanfachaadha fuuldura hoggaa dhufan wadaay galmoodhaa rasaasaan garaan ooyeeti mar'imaan saajitee hawwa keessa ciisa. Reessa isaan marsee gamaa gamna raxinaa dhawnee ciisu malee hadhaabbatu jiru. Hadhaabbatu jiraate farda isaa magaalticha irra bargaafatee dhaabbatee cancalaalanfatu qofa. Jee Habiir Aadam farda raachi ufee. Yaa wadaay galmoo duraan ta'aa jennaan diddan gaahii hunoo dhuntanii jee Ali galmeenis. Wadaay galmoodhaa arraata shakaraa taateen baaga dinne osoo jiruuti keessaa baate.
Guutu akkuma if dura siqaadhaa laga laaftoodhaa dhaqanitti ammas osoo if booda siqaadhaa lolanii borumtii duusee irratti achaa booda ammas bambara butti sanqalleedhaa fi maayyii rukkisu waraabella irratti osoo muraasni tokko biraa shuumuu hamma haadaan muka takka takka walitti hidhamanitti osoo waliin galin murtii guutanii falmatan. Amma duubaleen boodhaa Abdullaahi Meexii yaabatarraa gulufeeniiti awwadaa irratti farda jijjiiree fi jaarsoo eessuumanitti dheesseeni. Bahar waaree fardisaa cinqala nyaateeti waraabellee fiigeenii watarqaxxaa mursiisee goola baheenii hamma beeraa fi ijoolleen tan birmachuu yaatu hin qabinitti gulufeeni. Bahar waareedhaa haxincaan baarudaatii fi shurufkaan dhiigaa macheessite kun hoggaa fardarraa xulluq jedhu quxuraan finniqi jennaani miilli isaa muramuu ifarke. Jittiin shamarran buu keessaa takka. Je'e bahar waaree fuula isaa gama calanqoo deebi'ee dambii odaarraan biqilti takka jala gattaa'ee. Kita seenyedhaan asaasni gabaabaan mata duree dubbii lama tarjechuudhaan seenessuu jalqabnee asirratti raawwatan. Kan isaan maal yoo jettan asaasana kanaa jalqabarraa hamma xumuraatti kanneen hordoftan hundinuu galatoomaa isiniin jennan. Asaasana kana laalchisee yaada qabdan hamaa fi tolaa yookaan jajjabiisaa ta'us yaaduma irratti qabdan cufaa'uu yoonuuf ergitan na keessummachiisnan. Har'arraa eegaltanii xalaa teessanii akka hin qunnamtan isiniin afeeraa sagantaa bashannanaa kan har'aatis kanumaan raawwatan.